Harka fuune dhaggeeffattoota fi daawwattoota Ababa YouTube jalatti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata rabbii isiniin jedha baay'ee gargar bannee turre har'a deebi'eera isiniin jedha har'a keessummaa addaa isinii qabadhee dhufeera keessummaan teenyaarraa Zeenuu YouTube jedhamti. Zeenuu YouTube seenaa laayik sheer koomentii gochuun jajjabeessaa isiniin jedha ijoollee Oromoo gaaffileewwan garaagaraa ergeefiin ture gaaffileewwan kiyya akka armaan gadiitti deebisteerti. Seenaa daawwadhaa yuutuubii kiyyaas laayik sheer koomentii gochuun daawwadhaa isiniin jedha ijoollee Oromoo. Ashama hordoftoota Ababaatu harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootu obboleettiin keessan akkuma argitan nagaarraa afaan qaba isinis immoo haala mana jirtan qixa jirtan iddoo jirtan hundumatti nagaa akka qabaattan hawwii kootii abdii rabbirraa hin qaba haala jirtan bakka jirtan hundumatti nagaa naaf taasisaniin jecha obboloota koo lammii koo qomoo koo harka fuune ani Zennuudha. Jalqaba irratti walaa barruu obboleettiin keenya Ababaan lammii koof maatii kee hordoftoota koo kan ta'an qomoo koo wajjin akka wal baruuf carraa naa kennuuf keef baay'ee galatoomisin jedha. Obboleettiin keenya Ababaan gaafii naaf dhiyeessitee jirti maatii kootiin wal barii kan jedhu gaafii jechuudha. Gaafii kee akka ittaanuttan itti fufaa. Carraa naa kennuu keetti hedduu galatooma marreerra deebiinsan jedha. Gaafii kootti darbuun dura hordoftoonni Ababaatu warri ishee wajjin maatii taatan ishee wajjin jirtan laayik sheer gochuu hin dagatinaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Namoonni isheef haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni maatii ishee taatan immoo laayik sheer gochuun ishee jajjabeessaa isiniin jedha. Obboleettiin koo gaafii naa dhiyeessitee jirti. Gara gaafiitti osoo hin seeniin dura gaafii natti naa dhiyeessite keessaa garuu gaafiin tokko natti cimaa. Haa ta'uutii na yaalaa gaafii natti naa dhiyeessites akkas jedha. Gaafiin obboleettiin keenya nuu dhiyeessite akkas jedha. Tokkoffaa eenyu jedhamta maatii koon wal barii naan jettee. Obboleettii koo galatoomii carraa kana naa kennuu keef sin jedha. Ani maqaan koo Zennuu Tashoomaan jedhama. Akka beekamu yuutuuba koo irratti immoo Zennuu Tuubiin jedhama jechuudha. Ittaanee lammaffaan Zennuun eessatti dhalattee guddattee Zennuun eessatti dhalattee guddattee kan jedhuuf immoo akkuma afaan kiyyaan dubbachaa jiru afaan koo warri dhageessan hundumtuu beektu jedhee yaada. Oromiyaattiin dhaladhee Oromiyaa keessaa eessa ta'uu mala yaada isin eessa ta'uu mala jettu. Oromiyaa keessaa Shawaa Lixaa Meettaa Roobii jedhamuttiin dhaladhee guddadhee Zennuun achitti dhalattee guddattee biyya gootaa Shawaa Lixaatti jechuudha. Itti fufaa sadaffaa abbaa fi haadha isaa abbaaf haadha kee isaan lamaan keessaa eenyuun baay'istee jaalate tokko filadhu jedha. Kaneetu natti cibee gaafiin kee Ababaa. Lachuu isaan baay'een jaalladha. Haadhaaf abbaa koo hedduun isaan jaalladha. Ati garuu gaafii kana waan na dhiyeessiteef maalis hin jedha galatooma. Dirqama filachuun qaba waan ta'eef anillee akkuma dubarrii abbaa jaallatti dhiirri immoo haadha jaallata akkuma jedhamu sana natti fakkaata. Abbaa koon jaalladha abbaa koon filadha siin jedha hedduu galatoomii gaa'ii. Arfaffaa otoo addunyaa kanarraa waan tokko balleessi jedhamte maal balleessita jettee jirti. Addunyaa kanarraa waan tokko balleessi osoo naan jedhanii jibban balleessaani. Jibba baay'een jibbachuun hinaaffaa jibba beekaa. Kana baay'een jibba waan ta'eef kana balleessuun barbaadaa jechuudha. Jibbi namoota gidduutti biyya addunyaa kanarra jibbi akka hin jiraanne balleessuun barbaadan. Nettaan immoo Zennuun nama akkamiitii daawwattoota koof ibsi dhumarratti waan
Zannuun nama akkamiiti daawwattoota koof of ibsi jechuudha. Zannuun akkuma argitanii nama magaala qalloo ishee kanas fuuldura keessatti mul'attu kanadha. Ani of ibsuun baay'ee ulfaata. Namni gaafa si ibsu gaariidha. Gaafa of ibsitu xiqqoon ulfaata. Hundaafuu zannuun nama obsa baay'ee qabdudha. Zannuun nama of jijjiiruuf tattaaffattuudhaan sinin jedha. Isatti immoo ababaan itti afuuftu. Ni dhumarratti waan dabarsinu yoo qabaatte waan dabarsitu yoo qabaatte dabarsuu ni dandeessa galatoomi jedha. Dhumarratti sabiskiraayibii godha. Daawwattoonni fi hordoftoonni Hababaa warri Ababaa wajjin taatanii maatii ishee taatanii jirtan hundi galatoomaa sinin jedha. Viidiyoo ishii laayik gochuu fi daawwachuuf sheer gochuuf hin dagatinaa sinin jedha. Inni itti immoo warroonni Hababaa haaraa taatan Hababaa sabiskiraayib gochuun gara Hababaa itti dabalamaa jajjabeessaan sinin jedha. Kan biraa immoo lammiin koof hunduma warra afaan koo kana dhagahaa jiruuf akka nu jajjabeessitan akka nu waliin taatan sinin jedha. Anillee asumaan zannuutu kan jedhamu yuutuubiin qabaan nu jajjabeessan sinin jedha. Itti dabalee nagaa fayyaataa gaafiif deebiin kee kana fakkaataa Hababaa galatoomii. Egaa siif yaalee amma hin danda'utti fakkaataa. Baay'ee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'an sinin jedha. Ashama hordoftoota Hababaatu harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootu obboleettiin keessan akkuma argitan nagaarraa afaan qaba. Isinis immoo haala mana jirtan qixa jirtan iddoo jirtan hundumatti nagaa akka qabaattan hawwii kootii abdii rabbirraa hin qaba. Haala jirtan bakka jirtan hundumatti nagaa naaf taasisaniin jecha obboloota koo lammii koo qomoo koo harka fuune ani zannuudha. Jalqaba irratti walaa barruu obboleettiin keenya Hababaan lammii koof maatii kee hordoftoota koo kan ta'an qomoo koo wajjin akka wal baruuf carraa naa kennuuf keef baay'ee galatoomi sin jedha. Obboleettiin keenya Hababaan gaafii naaf dhiyeessitee jirti maatii kootiin wal barii kan jedhu gaafii jechuudha. Gaafii kee akka ittaanuttan itti fufaa. Carraa naa kennuu keetti hedduu galatooma marreerra deebiinsan jedha. Gaafii kootti darbuun dura hordoftoonni Hababaatu warri ishee wajjin maatii taatan ishee wajjin jirtan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Namoonni isheef haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Namoonni maatii ishee taatan immoo laayik sheer gochuun ishee jajjabeessaa sinin jedha. Obboleettiin koo gaafii naa dhiyeessite jirti. Gara gaafitti osoo hin seeniin dura gaafii natti naa dhiyeessite keessaa garuu gaafiin tokko natti cimaa. Haa ta'utii na yaalaa gaafii natti naa dhiyeessites akkas jedha. Gaafiin obboleettiin keenya nuu dhiyeessite akkas jedha. Tokkoffaa eenyu jedhamta maatii koon wal barii naan jettee. Obboleettii koo galatoomii carraa kana naa kennuu keef sin jedha. Ani maqaan koo Zannuu Tashoomaan jedhama. Akka beekamu yuutuuba koo irratti immoo Zannuu Tuubiin jedhama jechuudha. Ittaanee lammaffaan Zannuun eessatti dhalattee guddattee Zannuun eessatti dhalattee guddattee kan jedhuuf immoo akkuma afaan kiyyaan dubbachaa jiru afaan koo warri dhageessan hundumtuu beektu jedhee yaada. Oromiyaattiin dhaladhee Oromiyaa keessaa eessa ta'uu mala yaada isin eessa ta'uu mala jettu. Oromiyaa keessaa Shawaa Lixaa Meettaa Roobii jedhamutti dhaladhee guddadhee Zannuun achitti dhalattee guddattee biyya gootaa Shawaa Lixaatti jechuudha. Itti fufaa sadaffaa abbaa fi haadha kee isaan lamaan keessaa eenyuun baay'istee jaalate tokko filadhu jedha. Kadeetu natti cibee gaafiin kee Hababaa. Lachuu isaan baay'een jaalladha. Haadhaaf abbaa koo hedduun isaan jaalladha. Ati garuu gaafii kana waan na dhiyeessiteef maalis hin jedha galatooma. Dirqama filachuun qaba waan ta'eef anillee akkuma dubarrii abbaa jaallatti
dhiirri immoo haadha jaalata akkuma jedhamu sana natti fakkaata. Abbaa koon jaalladha, abbaa koon filadha siin jedha hedduu galatoomii gaa'ii. Arfaffaa otoo addunyaa kanarraa waan tokko balleessi jedhamte maal balleessita jettee jirti. Addunyaa kanarraa waan tokko balleessi osoo naan jedhanii jibban balleessaani. Jibba baay'een jibbachuun hinaaffaa jibba beekaa. Kana baay'een jibba waan ta'eef kana balleessuun barbaadaa jechuudha. Jibbi namoota gidduutti biyya addunyaa kanarra jibbi akka hin jiraanne balleessuun barbaadan. Nettaan immoo zannuun nama akkamiiti daawwattoota koof ibsi dhumarratti waan zannuun nama akkamiiti daawwattoota koof ibsi of ibsi jechuudha. Zannuun akkuma argitanii nama magaala qalloo ishee kanas fuuldura keessatti mul'attu kanadha. Ani of ibsuun baay'ee ulfaata. Namni gaafa si ibsu gaariidha. Gaafa of ibsitu xiqqoon ulfaata. Hundaafuu zannuun nama obsa baay'ee qabdudha. Zannuun nama of jijjiiruuf tattaaffattuudha. Isiniin jedha. Isatti aanu immoo ababaan itti afuuftu. Ni dhumarratti waan dabarsinu yoo qabaatte waan dabarsitu yoo qabaatte dabarsuu ni dandeessa galatoomi jedha. Dhumarratti sabiskiraayibii godha. Daawwattoonni hababaatuub daawwattoonni fi hordoftoonni hababaatuub warri ababaa wajjin taatanii maatii ishee taatanii jirtan hundi galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo ishii laayik gochuu fi daawwachuuf sheer gochuuf hin dagatinaa isiniin jedha. Inni itti aanu immoo warroonni hababaatuuf haaraa taatan hababaatuuf sabiskiraayib gochuun gara hababaatuufitti dabalamaa jajjabeessaan isiniin jedha. Kan biraa immoo lammiin koof hunduma warra afaan koo kana dhagahaa jiruuf akka nu jajjabeessitan akka nu waliin taatan isiniin jedha. Anillee asumaan zannuutu kan jedhamu yuutuubiin qabaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Itti dabalee nagaa fayyaataa gaafiif deebiin kee kana fakkaataa ababaa galatoomii egaa siif yaalee amma hin danda'u natti fakkaataa. Baay'ee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'an isiniin jedha. Ashamaa hordoftoota ababaatu harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootu obboleettiin keessan akkuma argitan nagaa irraa afaan qaba. Isinis immoo haala mana jirtan qixa jirtan iddoo jirtan hundumatti nagaa akka qabaattan hawwii kootii abdii rabbirraa hin qaba. Haala jirtan bakka jirtan hundumatti nagaa naaf taasisaniin jecha obboloota koo lammii koo qomoo koo harka fuunee ani zannuudha. Jalqaba irratti walaa barruu obboleettiin keenya hababaan lammii koof maatii kee hordoftoota koo kan ta'an qomoo koo wajjin akka wal baruuf carraa naa kennuuf keef baay'ee galatoomi siin jedha. Obboleettiin keenya hababaan gaafii naaf dhiyeessitee jirti maatii kootiin wal barii kan jedhu gaafii jechuudha. Gaafii kee akka itti aanutan itti fufaa. Carraa naa kennuu keetti hedduu galatooma marreerra deebiinsan jedha. Gaafii kootti darbuun dura hordoftoonni hababaatu warri ishee wajjin maatii taatan ishee wajjin jirtan laayik sheer gochuu hin dagatinaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Namoonni isheef haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni maatii ishee taatan immoo laayik sheer gochuun ishee jajjabeessaa isiniin jedha. Obboleettiin koo gaafii naa dhiyeessite jirti. Gara gaafitti osoo hin seeniin dura gaafii natti naa dhiyeessite keessaa garuu gaafiin tokko natti cimaa. Haa ta'uutii nan yaalaa gaafii natti naa dhiyeessites akkas jedha. Gaafiin obboleettiin keenya nuu dhiyeessite akkas jedha. Tokkoffaa eenyu jedhamta maatii koon wal barii naan jettee. Obboleettii koo galatoomii carraa kana naa kennuu keef sin jedha. Ani maqaan koo Zannuu Tashoomaan jedhama. Akka beekamu yuutuuba koo irratti immoo Zannuu Tuubiin jedhama jechuudha. Ittaanee lammaffaan Zannuun eessatti dhalattee guddattee Zannuun eessatti dhalattee guddattee kan jedhuuf immoo akkuma afaan kiyyaan dubbachaa jiru afaan koo warri dhageessan hundumtuu beektu jedhee yaada. Oromiyaatti dhaladhee Oromiyaa keessaa
eessa ta'uu mala yaada isin eessa ta'uu mala jettu. Oromiyaa keessaa Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii jedhamutti dhaladhee guddadhee Zannuun achitti dhalattee guddattee biyya gootaa Shawaa Lixaatti jechuudha. Itti fufaa sadaffaa abbaa fi haadha isaa abbaaf haadha kee isaan lamaan keessaa eenyuun baay'istee jaalate tokko filadhu jedha. Kadeetu natti cibe gaafiin kee ababaa. Okay. Lachuu isaanii baay'een jaalladha haadhaaf abbaa koo. Hedduun isaan jaalladha. Ati garuu gaafii kana waan na dhiyeesteef maalis hin jedha galatoomuu. Dirqama filachuun qaba waan ta'eef anillee akkuma dubartii abbaa jaallatti dhiirri immoo haadha jaallata akkuma jedhamu sana natti fakkaata. Abbaa koon jaalladha abbaa koon filadha siin jedha hedduu galatoomee gaa'ee. Arfaffaa otoo addunyaa kanarraa waan tokko balleessi jedhamte maal balleessita jettee jirti. Addunyaa kanarraa waan tokko balleessi osoo naan jedhanii jibban balleessaani. Jibba baay'een jibbachuun hinaaffaa jibba bakka. Kana baay'een jibba waan ta'eef kana balleessuun barbaadaa jechuudha. Jibbi namoota gidduutti biyya addunyaa kanarra jibbi akka hin jiraanne balleessuun barbaadan. Nettaan immoo Zannuun nama akkamiiti daawwattoota koof ibsi dhumarratti waan Zannuun nama akkamiiti daawwattoota koof of ibsi jechuudha. Zannuun akkuma argitanii nama magaala qalloo ishee kanas fuuldura keessatti mul'attu kanadha. Ani of ibsuun baay'ee ulfaata. Namni gaafa si ibsu gaariidha. Gaafa of ibsitu xiqqoon ulfaata. Hundaafuu Zannuun nama obsa baay'ee qabdudha. Zannuun nama of jijjiiruuf tattaaffattuudha. Sinin jedha. Isattaan immoo ababaan itti hafuuftu. Ni dhumarratti waan dabarsinu yoo qabaatte dabarsuu ni dandeessa galatoomi jedha. Dhumarratti sabiskiraayibii godha. Daawwattoonni fi hordoftoonni Hababaatuub warri ababaa wajjin taatanii maatii ishee taatanii jirtan hundi galatoomaa sinin jedha. Viidiyoo ishii laayik gochuu fi daawwachuuf sheer gochuuf hin dagatinaa sinin jedha. Inni itti immoo warroonni Hababaatuubiif haaraa taatan Hababaatuub sabiskiraayib gochuun gara Hababaatuubitti dabalamaa jajjabeessaan sinin jedha. Kan biraa immoo lammiin koof hunduma warra afaan koo kana dhagahaa jiruuf akka nu jajjabeessitan akka nu waliin taatan sinin jedha. Anillee asumaan Zannuutu kan jedhamu yuutuubiin qabaan inni jajjabeessaan sinin jedha itti dabalee. Nagaa fayyaataa gaafiif deebiin kee kana fakkaataa ababaa galatoomii egaa siif yaalee amma hin danda'u natti fakkaata. Baay'ee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'an sinin jedha.